Hagana isinin jedhaa gama sagantaa kiyyaatti seenaa nuuf folcha. Hunda keenya Rabbiin haa folchu. Anallee isinillee nama haqa dalagu Rabbiin nu haa godhu. Biyya teenya Rabbi nagaa haa godhu. Addunyaa tana keessa wanni nu labsuu qabnu maali? Nagaa labsaa. Yeroo cufa nama nagaa buusuu waliin dhaabbadhaa. Akka namni waliin dhabne. Nam tokkorraa haga biyyatti haggamtatti. Maaliif? Wallahi yeroo san yoo folla yoo wal dhabsiifne ammoo lubbuun namaa baddee qabeenyi badee namni guyyaa tokko beela'ee rakkate irraa gaafatamna qaba qabaadha. Sooshaal miidiyaa kana gubbaa waa hedduu dalagama. Komantii xiqqoo takkaan gartee dilii guddoo sheematannee galla jechuudha. Jecha takkattiidhaan waan guddoo kasaaraa seennaa jecha takkattii waan gaarii bitannaa jechuudha isin galee. Waa hunda keessatti Rabbi keenya haa yaadannu. Waan hunda keessattuu jechuudha. Walgahiin nuti enne tun taa'ama salaam aleekum waliin jedhu maqaa Rabbi ittiin dhoofnu tuni. Gartee Rabbi alayhi salaatu wassalaam ummanni tokko walgahee bakki maqaan Rabbi ittiin dhahamin kasaaraa jedhan gartee. Yoo ati jecha maqaa Rabbi waan keenya takkatti dubbatte malee qabbuutee sibira teetteedhaan. Wali dubbachaa jiru gartanii anillee yuutuubii qucachuu fi miti isinillee waan biroo kan garee wal ijaarree asin dhufne wanni nuuf idde rakkoo jirtu rakkoo sabni keenya keessa jiru karaa keessa kalee dabarre osoo biyya qabnu hedduun laaltan kun uummata baqataa nama biyya keenyaa yaani jechuudha. Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa, Noorwee, biyya Arabaa bakka hunda facaanee jirra. Biyya teenya bareedduu, qilleensa bareedaa qabu, nyaata bareedaa qabu, orgaanika nyaanni biyya keenyaa addunyaa keessa barbaadama. Wanni kanarraa nu facaase maali yoo jettan gabrummaa rakkoo roorroo nurra geette kanaaf inshaallah haqa haa dalannu haqa haa dubbannu waan goone hunda keessattuu bakka dhattan bakka sheer gootan komantii itti kennitan irratti bakka keeriis ni qabdu laalladhaa quba keessan gocha keessan haasaa keessan maraa maaliif isin irra galmooftee teetti adda kana maa gartanii karabbii malaayikaan lamaan nurratti bobbaatee bitaa mirga nuteet takheeriif sharrii katabdu tuni adda nuti waan jennee toobannee irraa deebuu dandeenya ka katabne ammoo ni dabra jechuudha ka dubbanne illee ni dabra gartanii hin haqamuun maaliif toobattullee ati jajjabdu dubbii itti deebita kaa. Kanaaf akkas yeroo garii nama buttee aaranii fagaa dhaqanii nullee laalinaa warri as gubbaa dhandhee waa dubbannu kun yeroo garii ni butamna waan nu butu jira. Ilmaan namaa akka itti dhumatan hayyoonni dubartiin ijoolleen umrii keenya kana keessa waa hedduu agarree jira qaqqaalii babbareedduu ilmaan Oromoo hedduun nama anamma ijoollummaa kiyya waan guddoo arge hadda yeroo gartee umriin kiyya kana ga'e keessas waan guddoo argu jira. Kanaatu gartee as gubbaatti isinis woddee ofii kiyyaallee as gubbaa woddama. Kanaafuu yeroo hundayyuu nu godhuu qabnu maali? Yaa Rabbi haqa dalagsiis dhugaa nu dalagsiis ka jedhu gubbaatti adeemnu isiniin jecha. Gama sagantaa kiyyaatitti seenaa mata dureen guyyaa hadhaa akkuma jalqabatti isinii katabe waa'ee bakka irraa eegallu TPLF fi warra Gibxii irraa eegalla jechuudha. Wanni Shaabiyaallee jidduun tana keessa jirti mootummaan Gibxii iyyuu jira boohuu jira waa'ee bishaan abbaa eebba kanarratti waan dhibba takka dubbachaa jira galgala kana odeessi deemaa jiru inuma misaa'ila 10 dhoofna fa'aa jetti bishaan abbayaadha. Kaaniin ammoo mootummoota warra muummicha ministeeraa guyyaa eebba bishaan abbayaadhaa waamtee dubbisaafaa jirti. Achi birallee dabartee karaa kaaniin jaarsummaallee waan dhibba takka keessatti lafa dhiitaa jirtee jirti. Kaan haga dandeettetti ammoo daangaalee Oromiyaa Itoophiyaadhaa dhiifama karaa Somaaliitiin, karaa Jibuutiitiin, karaa Shaabiyaa Eertiraatiin, karaa Suudaaniin biyya keessaan waan hedduu godhamaa jira jechuudha. Kana hundayyuutti milkaa'uu hin dandeenye ammoo salphina guddaa isin mudachaa jira maaliif kasaaraan kasaraa irraa isin dhufee waan jette tokkollee uummataa baallama mootummaan Ijiptii kaseene tokkollee Abdul Fattah Siisiin waan takkallee hojjettii kun dandeenye kana biraan rabshaan hedduun biyya keessaa uummataa irra deemaa jira. Bishaan abbaadhaa yoo eebbifamee irraa bahe ammoo eeganne xumuramoo takkallee godhuu hin danda'anii guyyaan biraan bahee waa godhuu hin dandeenye iyyaa jiran jechuudha. Kun ammoo karaa warra TPLFiin karaa TPLF sorri TPLF kabahee Shaabiyaa fa'a gartee harkisee fiduuf deemaa turan warri bahee mormitoonni lamaan warra mootummaa seeraatii fi warri Gebretsiyoon fa'aati guyyaa sabtiidhaa wal dha'uu amananii jiranii jaalannee waliin dhoofne waan kana kan jedhuuf ibsallee baastee jirte jechuudha. Waliin bu'iitiin isaan jidduu jiruu fi keessaayyuu karaa daangaa Affaarii irratti taa'ame kanneen irraas bal'inaan keessee jirte jechuudha. Kanaan wal qabatee walumaa galatti karaa siyaasa forqiitiinis wanni buufata galaanaa yookaan ammoo asabii gara hundaan duulli biyyoonni hedduun gargaarsa mootummaa Itoophiyaa. Itoophiyaan akka buufata karaa nagaatiin argattu osoo lolli tokkos hin ta'in biyya isii akka isii mirga isii akka isiin deeffattuuf gargaarsi biyyoonni adda addaa godhaa jiranii kun dhiibbaa mootummaa Eertiraa irratti gara hundaan godhaa jira jechuudha. Gara kaan ammoo mootummaa Itoophiyaadha. Lolatti naqanii rasaasa duraa dhukaasuu barbaadanii mootummaa Itoophiyaa qophaa'ee waan silaa jiru hunda qopheeffateetumaan waan dhufuuf deebii lolan barbaannu jedhee jira Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa. Ammoo yoo kagartee lolli ta'u taate biyya teenya ittisuun uummata keenya ittisuun kun dirqama qabnu gartee kan jedhu kaa'ame maaliif yoo isiin ka dhuftee dhukaastu taate deebii ga'atu deebi'aa fi yookaan ammoo wanni hunduu suutumaan guyyaa irraa akka dhukkuba nama ajjeesu kana deemu Eertiraa itti deemaa jirti dubbiin jechuudha. Lafti Itoophiyaa tan fudhatamte ammoo gara biyya isii deebi'uudhaaf guyyaa irraa gara keenya kana as
lafarra shunquuqaa jirti. Shunquuquu beektanii asumaan lafarra shunquuqaa jirti. Namni gariin daa'imuu beeka. Gariin ammoo gartee munyuuqu jedhanii beekanii. Shunquuqullee afaan Oromoo bal'aa alhamdulillahi rabbil aalamiin. Isiinis gartee gara biyya isii deebi'uudhaaf keessayyuu uummanni Affaarii sadii walii galuudhaan kalee walii tuндhee jirraa sochii guddaa irra jiranii. Akkasuma mootummaa Itoophiyaa ammoo waan hundaa gartee qaroomaan laaluudhaani haala hundayyuu suuta jedhee ilaalaa jira. Kun karaa warra faannootiin faannoonis wixxifachaa jirti. Liqimsaa itti kennanii akka qurxummii dhiyootaan mucayyoo nyaata jedhanii san gartee ufumaa wal nyaachaa gartee waa afaan yeroo buusan gartee wixxixaatuma akkasii fiffiigaa jirti jechuudha. Paartileen siyaasaa ammoo warri gartee Oromoof Amaara jedhee walii galee akkasuma TPLF isaanillee gartee akka beenzila yookaan ammoo shaamaa bubbeen gartee itti bubbiseet itti dhaamaatuma deebi'anii maaliif yeroo isaanillee waa afaan buusan ni wixxisanii yeroo gartee waa itti darbuu dhaban ammoo deebi'anii rafanii gartee isaan wanni uf go'aarsanii akkuma isin beektanii shiishamaa farshoo maal kanaan uf go'aarsanii isaanillee akkasuma wixxisanii jechuudha. Kanarraa kan ka'e oduu gammachiistuu biraa ammoo karaa Tigraay irraa dahabni yookaan ammoo warqibbee kan namni hedduun isaa dahaba kuntaalaa 189 mootummaa federaatiif galchuu karaa mootummaa Tigraay irraa ibsame. Dahabni kun gara birrii Itoophiyaatti yeroo shallagani birrii biiliyoona 250 ol kan ta'u mootummaa Itoophiyaatiif galii ta'e. Dahabni kun akkuma asiin dura himaa turetti irra guddaan karaa jeneraalota warra Tigraayitiin kontiroobaandiin biyyoota alaatii karaa Suudaanii hagara Imireetiitti illeegaaliidhaan karaa Shaabiyaan warra kanneen wal ta'uudhaan jechuudha. Dahabni kunniin illeegaalii yookaan ammoo karaa seeraa alaatiin qotamuudhaan karaa biyya alaatitti bahaa ture jechuudha. Inni sun amma dhingadduma waan kana gubbatti karaa mootummaarraa miidiyaalee irra dubbatamaa ture. Adda ammoo oduun gammachiistuun dhufte isa kana jechuudha. Kuntaalli 189 gale kun walii xiqqee miti galii biyyaaf ta'e birri Itoophiyaa biiliyoona 250 ol kan shallagamu yookaan ammoo ta'u jedhamee tilmaamama jechuudha. Kanaaf biyyi teenya alhamdulillah rabbil aalamiin wanni kunniin waan duraan seeraan ala saamamee biyya alaatitti karaa illee yookaan dhuunfaatiin namoonni jeneraalota warra taayitaa gubbaa jiran baasanii biyya alaatii ergan jechuudha. Kuni akkuma beektan yaas qofaanii miti Tigraay qofaa miti Oromiyaan Wallaggaa bakka hunda keessattuu jechuudha. Gujii lafoota dahabni jiruuf albuun adda addaa jiru. Qotamee saamamee gara alaatti deemaa ture. Warri Gujii karaa asiin jawween faatii wanni Keenyaa keessa mashagateef shanii achirraa baasee achi san saamsisaa turan jechuudha. Dhiigalmaan namaa gannaqanii addakaa jawween inumaan saalfatu waan kanni irraa deebi'ee uummanni miidhamee Gujii keessa waan hedduu maxxansa. Namni tokko karaa saniin ijoollee ijaaree dahaba karaa saniin saammachaa ture isa jechuudha. Gaafa shaniin dhabamtee tuun galtee dahabni achirraa bahu kan shaakkisootiif naannolee san jiru akka duraa san illeegaaliin saamamuu dhabeennis Keenyaa gadhiisee keessaa bahe jechuudha. Kanaaf wal fakkaatama san karaa warri TPLFs dalagaa jiranii naannoo Amaaraa keessatti karaa daangaalee hunda keessattuu jechuudha. Dahaba qofa osoo hin taane loon Booranaa achirraan gara biyya alaatitti bahee Keenyaan loonis tahee foon loon kennaa gogaa hunda isaatu gartee ekspoortii gootee irraa fayyadamaa turte. Warroonni biyya kana mootummaa kana diiguuf hadha deemaniif iyyan olola bakka hundaa kaasanii uummata ganda keessa ficcisanii iyyan kunniin warra kaleessa qabeenya kanneen saamanii akkuma jeneraalota Haayile Sillaasee ka Dargii ka Wayyaaniitti alabbaasuudhaaf warri hadha maqaa Oromootiin deemullee wanni wixxisaniif jawween faati kaayoon isaa guddaan tokkochi gara biyyaa galee anangoolleen barbaadu biyya kana keessatti biyya guddisuu barbaada dalagachuu barbaada jechuudha. Biiliyoonara ta'ee illee akka Bilgeet fa'aatti gartanii akka abbaa Taslaa kana fa'a doolara biiliyoona gas qaba namni Jawaar jedhan jechuudhaaf tattaafachaa ture. Kanaaf ragaan isaa kaleessa akkuma biyya galeeni Sheek Almuddiin bakka ta'an dhukkuba isa tuqa. Sheek Almuddiiniin warqii shaakkisoollee irraa fuudhaadhaa kennaa waan gartee sukkaara maal kan warshaalee guutuu isaatu jalatti deebu jedhee iyyaa ture jechuudha. Kanaaf wanni dahabaa kun wanni irraa dhaabbadhee isin dubbadhuuf qabeenya guddaa biyya keessa jiru. Amma dahabni kun guyyaa tokko dubbatamee eegasii kuntaalli 189 galuu jechuun wanni kun yoo jala bu'ameetiin gartee guyyaa irraa seera godhatee galee galii guddaa liqii gartee biyyoota addunyaa kan irraa kadhatan kanneen irraa hambisaa jechuudha. Wanni gartee ka albuudni biyya keenya qabnu gaazni ba'aa jira taaltaaleem kan jedhan wannoota gurguddaa addunyaan tunni albuuda biyya addunyaa kana keessa barbaadamu hedduun biyya keenya keessa argamee jira. Karaa shaakkisootitti yookaan ammoo Gujii keessatti yaadattanii albuudni argame tokko waggaa 5 keessatti doolara Ameerikaadhaa biiliyoona 6 kan galchutu argame warii xiqqee miti jechuudha. Kanaaf gartee wanni hedduun sochiin biyya keessa godhamaa jiru. Kanaaf warri Tigraay illee uf baraaruudhaaf amma akkana fakkaatuuf hanu badhu jechuudha. Dahabni kun kaqara kanan galle wanni galchaniif amma waan gartee danqaa keesseenanii mootummaa federaalaatii fi warra Tigraay jidduu jiru kanneenis
karaa kanaan araarfachuu fakkaatti rabbi walitti haa dhaabu jennaa jechuun kun kana gama qabxii lammataatti isinii dabra kan haala yeroo keessa isinii tuttuqa. Qabxiin lammataa kan jirtu ammoo gara warra Israa'eliitii fi Iraaniiti. Israa'elii fi Iraan walitti dhaadannoon guguddaan isaan lamaan jidduu deemaa jirti. Keessaayyuu karaa mootummaa Iraaniitiin Netanyaahuu dabalatee namoota 10 ajjeesuudhaaf qophii xumurannee jirra jedhanii dhaamsa erganii fi akkasuma karaa Netanyaahuu ammoo mootummaa Israa'eliillee pirezidantii yookaan ammoo warra Iraaniitiin yeroo ati bakka lafa jala jirtu keessaa mataa ol qabatte waan ta'uuf iyya sibbuu caqas kan jedhu dhaadannoon adda addaa gamaa gamanaa walitti deemaa jiranii. Mootummaan Iraanii ammoo saayintistootaaf warroota kalee asiin dura gartee duula guddaa Israa'el irra banteeru mara jalaa ajjeestu kanneen bakka sakireetii yookaan dhossaatitti namoota gartee keessaa lafoota isaanii keessatti bakka adda addaatiif bakkoota tolchitee fi isaanis bakka qopheessaa jirti jedhamee himamaa jechuudha. Kun immoo nuukileerri dalagamu irratti dalagaa itti fuftee jirti. Akkasuma gartee mootummaan Ameerikaadha. Waliin haasa'uu yoo barbaadde waliin haasa'uu barbaadde akka lammata maqaa nuukileeraa kanaan rakkoon hin gallee fi waliigalteen kenna. Dhiisi kan jedhu akka hin taane kan jedhu yoo taate walitti dhufnee haasofna kan jedhu waan akkanaa kanneentu dhiyaate jechuudha. Inni kun ammoo wanni deemaa jiru amma walumaa galatti wanni eeggamaa jiru Iraanii fi Israa'el jidduutti rasaasni yoom dhukaatu eeggamaa jira jechuudha. Keessaayyuu amma kaleeffadha. Guyyaa kana keessaayyuu walitti deddeebisuun hedduun dhalattee jirti. Kanaan wal qabatee Iraan haga lolli itti ta'e san namoota gartee gara 600 ol kan qabde keessaa irra guddaa isaanii fannistee jirti. Kana keessaa saayintistii guddaa nama gartee namoota isaanii saayintistoota ajjeesee fi bakkoota nuukileerri jiru sanneen dabarsee Israa'elii kenne qabdee qorachaa turte. Isas qorattee irraa baatee waan hundayyuu icciitii akkaataa horii itti kennanii bakka itti wal quunnaman namoota kamii akka ajjeesaa turee fi waa hundayyuu dabarsee akkaataa itti kenne himee eegasiisallee gartee fannisuudhaan godaansistee jechuudha. Kanaaf Iraan gama ofiitii amma waan jiru guutuu isaatu mana ofii qulqulleeffattee caasaa warri gartanii tikaa Israa'elii keessatti ijaare guutumattuu diiguudhaan of qulqulleessitee bifa haarawaan meeshaalee keessaayyuu xiyyaara gaafa Paakistaanii fi Indiyaan wal dhooftee Chaayinaan irraa Paakistaan bitattee san gara 40 olii argachuudhaan gara kaaniin ammoo meeshaalee biraa ammallee xiyyaarota biraa karaa Raashaa irraa argachuudhaan nama olii qophaa'aa turan jechuudha. Akkasuma Israa'elillee mootummaa Ameerikaa irraa meeshaa adda addaa qopheeffachuudhaan namni hunduu gartee gara lolatti qophaa'aa turanii. Amma ammoo inni mul'achaa jiru yoom wal dhayan yoom walii gabbaan kan jedhamu deemamaa jira. Keessaayyuu Iraan namoota kurnyan liistii baaste kanneen jeneraalotaa fi muummicha ministeera Israa'elii gartee ni ajjeefnaa jettee ifa baatee goote. Kana biraa fi ammoo karaa teekinooloojiitiin saayibaar isa jedhan kanaanis duulli guddaan guyyaa kaleef dheengaddaa fadhatti walirratti deemaa jira. Keessaayyuu karaa Iraaniitii warri saayibariidhaan Israa'el irratti tarkaanfilee hedduu fudhachaa jirti jechuudha. Inni kuni gam tokkoon gartanii wanni kun lolli deemaa jiru kuni lolli isaa walii eegalan uummata Filistiiniitii xiqqoo hafuura baafata taati ammoo lolli deemu kun waan guddoo balleessaa jechuudha. Akkuma dheengadda isin agartanitti lolli kamuu biyya kam keessatti yoo deeme rakkoo guddaa fidaa jechuudha. Kanaan wal qabatee ammallee mootummaan Raashaatii fi Tiraamp Alaaskaa irratti wal arguudhaaf sa'aatii gabaabduu tafana fakkaata amma karaa wal arguutitti deemaa jiranii. Isaanis kunis maaliif lola Yuukireenii fi Raashaa jidduullee dhaabuudhaaf lolli kun gara guddaa deemaa jira. Qabeenyi guddaan badee rakkoon guddaan galaa jira jechuudha. Kanaan wal qabatee ammallee asumarratti akka odeessa walumatti qabeessinii kennu. Mootummaan Raashaa ammoo mootummoota Afrikaa kanaa fi karaa galii mallaqa adda addaa kennuu fi doolara irraa bilisa ta'an irratti dalaga jedhee kunis yaada gamasii dhiyaatee jira. Kun karaa Ameerikaatii fi biyyoota hedduu irratti yaa'ilee adda addaa fidaa jira. Bireeksii wal qabataaf kan biraa ta'e ammoo gammatti ifan taane. Walumaa galatti yoo ilaalle addunyaan karaan isiin deemaa jirtu amma mooraa lama adda baatee akka gaafa asiin dura Soovetii biratii fi USA'dhaatti warra sooshaalizimii jedhanii gaafa Mangistuu Hayilemaariyaam fa'aati. Gaafa dargiin jiru jechuudha. Warra Raashaa wajjin ture gaafa isiin cabxe Mangistuu Hayilemaariyaam illee baqatee bahee amma mooraa lamatu deemaa jira. Mooraan jirtu warri bireeksiidhaan kunii fi warri gartee G7 jedhu yookaan ammoo G20 warri jedhan kunniin kan amma mooraan biraa isaaniitti karaa warra bireeksiidhaan kanaan dhufte warri kunniin karaa mallaqaatiin doolara irraa gara mallaqa mataa keenyaa qabaanna kan jedhan Itoophiyaallee keessa jirtu deemaa jira. Innis gudillee yaa'ii guddaa godhu jira. Ameerikaan ammoo kana gubbatti dhiibbaa guddaa warroota mallaqni bireesku yoo bahee ka hojiirra oolu taate biyyoota waan san fudhata irratti tarkaanfii fudhanna kan jedhu deemaa jira. Kanaan wal qabatee ammallee Afrikaalleen kan sadaffaan dhufu jirtu. Afrikaalleen Afrikaa United taate yookaan ammoo Afrikaa tokko taate
gartee biyya teenya qabaannaa ofii kennaa bulchinaa mallaqa kennaa paaspoora keenya akkasuma gartee heeraaf seera kenna nutis tumannee jiraanna kan jedhus deemaa jira. Addunyaan kaa gara isinitti deemtu teenyee walumaan laallaa jechuudha.